Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan Islaamaa akkasuma shamaa kam jirtu harka fuunee ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi rahmaan isin biraa jiraatu. Obboleeyyan tiyyaa qaqqaalii fi gaggaarii addunyaa kanarratti argamtan har'aa waa'ee nama gaddisiisu har'aa fi kalee waa'ee obboleettii teenyaa sooshaal miidiyaa irra gadhiisanii akka isiin ufiin uffanniftee akka raatiba jarri ji'a torbaa dhuggattee jettiin arabnillee akkas jala barreessitee gadhiisanii haqiiqaa isii immoo jaratu fannisee isii ufiin uffannisee rabbumaatu beekaa nuti amma murteessuu hin dandeenyu. Haa ta'uutii numa hundi keenya warri biyya namaa keessa facaanee kaasatan ijoolleen shamarranii mana hambaa keessa hojjetaa jirru biyya namaatti yaadni yoomillee namarraa hin fagaatu osoo sittillee tolee yaaduu hin dhabdu. Kanaafuu hisaabarraa yaaddoftanii takkaayyuu sabrii dhabdanii rakkoo fi cinqiin namarraa hin fagaattu biyya namaatti. Sabrii dhabdaniitiin lubbuu teessan hin baasinaa adaraa yoo dhugaa akka harka isaan jedhan kana isii lubbuu ofii kan baasu ta'e obboleeyyan kiyyaa kan manuu musliimas ta'e kiristaanaa warroonni amantaa biraa hordoftanillee rakkoo yeroo san isinitti dhufte tarii fatanaa yookaan qormaata yeroof karaa daandii gaariirra isin geessitu ta'uu mala. Tanaafuutti sabaraatiitti obsaa lubbuu teessan hin balleessinaa hadaraa biyya namaatti haadha teessan hin dalagadha jettanii gammachuu fi biraa baatanii booda gaddaan ittiin galinaa haadha teessan isin boochisinaa lubbuu teessan illee hin balleessinaa hadaraa yaa obboleeyyan kiyya haa obsinuu obsumatu gaariidha rakkoon suni mumkin ta qormaataati ta fatanaa karaa taranii jiruun duniyaa cufti qormaata qabdi obboleeyyan kiyya hadaraa of jabeessaa isiniin jedha. Viidiyoo isii wayitee irraa baasanii tiniin jedhan hin agartanii isiniif hin dhiyeessaa amma gara viidiyoo isin dabarsaa hadaraa lubbuu keessan hin baasinaa obboleeyyan kiyya of innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun haadha abbaa isii nagaa fi fayyaan gammachuun dalagaa jecha biraa baatee har'a reeffa isiitti itti galaa takkaa reeffa sanuun argatanii tanaaf biyyi namaa namaan naatu biyya namaatti lubbuu keessan hin balleessinaa hadaraa isiniin jedhaa isinitti dheeressuun barbaadu. Rakkoo sun takkaa qormaata kiyya jedhaatii itti yaada rakkoo keessa jirtan sanii akka isin furmaata akka itti keessaa baatan dhawadhaa malee lubbuu teessan balleessuu inuma yaadina akka himanitti raatiba ji'a torbaa dhooggannaan lubbuu ofii balleessitee jedhan tarii jarrilleen ajjeeftee akkana jechuun ni mala. Laakiin yaa obboleeyyan kiyyaa rabbumaan nama cufaa haa tiisuutti akka ofii keessanuu haa kaa'u jajjabaadhaa bakka jirtanitti lubbuu keessan tiisaa eenyummaan ufumarraa bada malee nama hin miidhu. Tanaafuu ofirraa of hin balleessinaa takkaa rakkoon sun qormaata isiniif taati daandii gaariitti isin baasuuf jedhaatii gara viidiyoo isin dabarsa.